mana kana keessatti olaantummaan kee maal horaa? Isayyuu mana kamitti haraa jiru kophee keetiin irra deemta. Kana malees faasaan akkamitti dhaggeeffachaa ona jalaa dhufu. Kanaaf baasee ol galuun qabaaree. Sirriitti malee. Sumaaf mana kana keessa jiraachuu. Maalli? Haafuu bahimee gadi. Faasaan dhaggeeffachaa lamti hafuura keessaa maana baastaati. Badaa hafuura keessa sila yeroon dhufe waan itti fakkaattu hin beekumne. Namatti tolanne? Ati olaantummaan kee baay'ee olumaan baay'inne. Silaa kan baay'ee dubbatu ana ture amma immoo baay'ee dubbachaa kanaafiyyuu faarsaa dhaggeeffannaa wajjin faarsi. Faarsaa dhaggeeffata. Faarsaa dhabnee inni itti dhaggeeffata. Faarsaa akkamitti kan itti bareedu. Dhugaa qabdan dhageessu sun. Isayyuu natti dubbata nan dhagaan. Maatus ni yisiisaa. Kunoo gaafa dhufuun. Maal arginu keessan? Ani yeroo itti nama gargar qabu dadhabeeraa ta'u mana irratti waliin jiraatu. Na dhaggeeffadhu. Faarsaa akkamitti hafuura keessa galee faarfachaa dhufe na jalaa jira. Maaf jira ibsati. Mana kana keessatti seemaaf jiraachuu hin dandeenye. Faarfannaa barbaadde taanaan maal ta'a dhaggeeffattu? Faarsaadhaa hin amma. Faarsaa. Faarsaa. Isaa amma rakkinaan qabu waan walitti sana raabsuun godhatti faarfachuu barbaada. Ati immoo faarsaa maal si jeeqamini? Bareedaa sasii banuu barbaada. Jeeqee duwwaadha. Rakkinaan qabu isa. Ani yoo faarfannaa na barbaachisaa. Faarsaa masuuta jedhu nu hubanne yoo dhaggeeffanna ta'e waliin dhaggeeffanna. Ammoo yeroo addaa dubbii irratti maaliin jabba beektaa? Faarsaa suuxaasis yoo dhinte. Kunoo laa faarfannaa suuta. Faarfachuu barbaada. Lift up your voice. Do you know who you are? Shout it loud. Declare it. Jedhina duraa. Come on, let's go. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show. Mana kana keessa jiraachuu hin danda'ani. Isi maasii dhibasiin hin dhaggeeffannaa taa'e magadi. Ati faanaan hanqabachuu ni hanqafa kee kan ta'e hin beeku. Faarsaa dhaggeeffachuu barbaadde Kootatti faarfannaa. Isi dhaggeessa ati taa'e. Isi dhaggeessa. Isi dhaggeessa. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am, I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm walking in power, I'm walking miracles, I live a life of favor. I know who I am. I'm walking in power. I walk in miracles. I live a life of favor. For I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. Paastarii keessan immoo paastarii dhufe dhugaa waaqayyoo. Warra manaa. Oh,
waaqayyo. Nagaa keessanii. Akkamitti? Fayyaanaati. Nagaadha. Kam ijoollee waaqayyo. Nagaadhaas. Nagaa keessanii. Fayyaadha. Fayyaanaa. Jirtaa? Nagaa keessanii. Akkamitti? Jirtuu? Nagaa dhaabbe. Akkamitti? Nagaadha. Maaf sagantaa dargaggootaa irraa badde. Maal dhufaa man jira? Nagaa hin jirtu. Haadha. Nagaa keessanii. Nagaa gooftaa bagalatu. Nooni maaloo akka Jirtuu isin akkam? Nagaa keessanii. akka maal tajaajila Jajjabaattu. baay'ee dhugaa baay'ee jajjabaatu. Akka madaraa hafuuratti. Dhimma maalii qabna kunoo nama waaqayyo ganama akka ciree nyaanne macaafa qulqulluu qo'achaa. Isheetu nyaate ani nyaanni hin jirre ishee nyaate. Afuruma keessatti taartu. Jabaachaa. Situ nyaate. Maali waldaan namootuma akka keessanii abdii godhatteerti. Dargaggootuma maka waldaa fuudhu waan ta'eef. Jajjabaachuun kanaa Maali? Faarsuunis gaariidha. Nuuni faarfannasi namoota waaqayyootiin kadhannaa waan nuti nuun jedhan hin jiru. Kana caalaa kan jajjabaa. Geela kana nyaachuun gaariidha. Sirriitti Waan lafni maal kunoo geela isaa nama ammayyuu. Dargaggoo baay'ee nama sirba jaallatu bakka sirba jaallatu. Gattaa'ee akka mana kanaatti namni wangeela dubbisu. waaqoti namuma akka keenya baay'isu. Malee isinirra ija baay'ee kaawwatu. Dhugaadha. Sirbinu malee maal jechuudha? Atoo akkam jirtaa? nan Jabaattaa dubbisaartaa wangeela. ammayyuu tajaajilatti Wangeelaalee mana keenya gadiidha. Gurguraan Jirtaa? atamat Nagaadha? maal akkas baay'ee Akkam? nagaadha. Nagaadha? Atamattam Abbee si argeen ture. Si Nagaa argeen keenya ture. Waldaa keessatti si argeen ture. nagaadha wangeelaa. Nagaadha? Maal akkas baay'ee Tajaajiluma nutti baay'ate innaan bada. Tajaajiluma. Akkam jajjabinni kee? Maal nama dhugaadha baay'ee jajjabaannaa isa dhamale. Sadeen gadda karaa irratti argeen ture. Karaarra deema mana waldaa waaqayyoo. dhangala'aa irraa gaafas. Karaarraa maal Naannoo hojjeta? sana Maali? Inuma karaarra deema manatti hin galu. Mana keessa gattaa'ee kadhatu wangeela dubbifatu. Aduudhaa tokko ta'e aduudhaa. Baree halkanii bahan Sammuu isaa kun galgala sirriinatti maqaan isaa. Ilaa kan kana ilaa waldaa nama warra akkasii barbaacha kan iseen daawwannaa nu erga. Kana nu waan nurkaa baara malee nuni baay'ee Maatii jajjabaatu. dhaloota baay'ee jooraa ta'e ati immoo bakkeetti. waldaadhaa sangaluudhaan inni sineen gaddanaa argitanii turtan. Maali imala deemtaa jirtu bakka karaa wajjin kadhatu. akkasuma itti deemtaa Wajjin faarfatu amma faarfatu waan gara faarfatu ni kennu wajjin. Nyaata bichaa loo wajjin nyaata. Nyaata bichaa. Dhugaadha waaqayyo waa malee miti kan isin fide. Utuu kadhattanii fi waan Isa dhugaa. dargaggoon faarfachuu qabu maal taate gubbaa. Maal bara dargaggummaa keetii waaqayyoon yaadattu ati. Sitti inni kanan Waaqayyoon waaqessitu. kanan jennee rolluma. Nun dhagahu nu tuffata nu sadan gaafa ni wangeela macaafa qulqulluu kana dubbifatu nu kaafudha lafa kaa. Lafa qaba. Nu Yoo kadhate faarfannee faarfannaa nurratti cufa. Kana garaa dhaloota akkasiiti kan waldaa fuudhu. Maali ati Qalbii isaa kan nuti Kunoo baatu ijoon jechuudha. sobaanoo dhugaa ukkaamsu akkamittiin himachuu dandeenya? Maali soba maali maali akkas maaliif sobna maali fagootti si maali. argeera. Sirriidha, nama baay'eetu Isin nama gadda fagootti si argeera. Isin akka gootanii jabeessaa mucaa. dhugaadha jirbuma keenyaaf jiranii. Kunuun kadhannu ta'e ciree nyaanna ciree guyyaa nuti nyaannu muraasa akka kanatti agaboon. Maali dhaloota baay'ee jooraa bakkeema kana keessa dha. Addunyaan dhaloota kun baay'ee. jirbuma keenyaaf jirti iyyuu addunyaan kun. Akka gootu ani iddoo baay'ee naqama ganaa mana baay'ee daawwadha beektu waldaa keenya namni baay'eedha hundumtuu dhuftanii nu daawwatan duwwaa nu daawwatan jedhanii Eekkami dhugaa maaloo warra Yeroo hundi baarii battu paastaa. sinima maal bunuma illee namni fayyadan bisin gaafii. Siidaan bisna maali? akka dargaggootaatti si Akka bunuuti deemu. akka dargaggootaatti Buna dhugaa jabaadhaa buna. walitti kadhadhaa sagantaa dargaggootaa irratti tajaajila sinii laanna Akka tajaajila. tajaajila sinii laanna amma tajaajila miidiyaas fidaa irra waan ta'eef sin jabaadhaa Buna siidaan bisna kan nu dhiisa dhiisa iddoo baay'ee darga naqa diddeemu waan akka gootanii mucaa akkana jajjabeessa Jabeessa. karaa irratti akka namni ittiin arginu hin kolfaa namni baay'een karaa irratti gaafa nama argu dhugaa. wangeela keessan baattadhaa jabaadhaati akka gootanii wangeela dubbisaa waldaan immoo amma sagantaa garaagaraa lallaba wangeelaa qopheessaa Ani immoo baay'ee lallaba kan itti jaalladhu. lallabda iddoo si laanname amma dargaggootaaf iddoo laachaa jira waan ta'eef Namni baay'een kana jiraatee jabeessaa. garuu namni inni qabisa kan ta'a. namni jira sin amma akka gootanii ani deddeebiinsin gaafadhaa jajjabaadhaa wangeela lallabduu Isa gorsaa yoo gorsaa rakkina hin qabu. rakkoon qabu kan isaa Anama sababumaati carraan dhabe malee jechuudha nama waaqayyo dhugaa masaasitti muufi ana mana irraa jira. Mini Sirriitti malee. ati irraa jaati abjuun koos lafa hin bu'u al tokko tokko immoo nan arga. akka goonu si iddoo siila waldaan nama akkasii barbaaddi Dhugaa natti tola nama dargaggoota waaqayyo barbaaddi waan ta'eef Kadhannaa keenya har'aa waaqayyo nu dhaga'e. Dhugaadha. Kan inni ilaameetiin akka gootanii namaas hin taasisu.
tajaajila isinii qoqqopheessiniirra amma dargaggoota. Kanaaf inni barbaacha deemaa jirra. Bakkee ofii mul'isina. Bakkee keessa hin deemina. Wangeela dubbisaa warri sagalee qabdan faarfannaatti jajjabaadha. Kan goraajiin isa dhugatti faarfannaatti isa. Faarfannaa keessanii Waaqayyoon tajaajila. Ani gaamoo bakka baay'een deema. Akka gootu kan hin jiru bakkee keessan jiru. Waaqayyo garuu keessa namaadha kan inni argu. Dhugaadha keessa nama sirriitti arga Waaqayyo. Keessa namaa argu. Isa keessa nama qoree ilaalu. Gaafa namni bakkeetti si argu gaariin ta'u bor nama tajaajila irratti si arguufis waan ta'eef gaafa karaarra deemtu wangeela kee qabadhuuti akkas jedhi mataa kee gadi qabadhuu deemtu. Olleen ilaalin ija namaa keessa. Isatu gaarii miti. Isatu gaarii miti. Akka gootan taa'aa gaati wangeela keessan dubbisaa ganaa nama baay'ee dhagaa. Jedhaa. Faarfannaa cite. Sini maal faarfannaa keenya silaatti fufnu. Wangeela booda dubbisnu. Wangeela waan dubbisnu. With a cause for us to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation, with a call for us to show His excellence. Maal? Argu kuna ta'e. Kuna Bagana argitan. maal jama maal? Sila yeroo dhugaan koo kaamame akkas sagantaa turan. Faarsaadhaan wangeela. Faarsaa. Dhugaadha nu faarfannaa. Faarfachaa jirtu? Dhugaa bareedaa dhaggeeffachiisu. Raffattii qabame faarfannaa mini. Laphee namaa akkasitti nyaata. Dinqiidha. Bareedaa dhaggeeffachiisu. Dhugaa faarfannaa ingiliffa malee. Ilaamee maal dhaloota? God has given me maal. Maal dhaloota akkasii? Isin wangeela keessaa iddoo daawwiti qullaa buusee sirbe waan dubbistan. Isa dubbisne. Maal? Maal taata? Phaawulos akkasii sirbaa ture? Kiristoos sirbeera? Maal taatan? Kanaaf hin kiristaanummaan keessaa? Kana kiristaanummaan keessaa? Mana kana keessatti nan naxxabe ijoollee lama. Faarsaadhaan garuu maal goone? Faarsaadha dhugaa rabbii. Gaadeedhaan bareedaa dhaggeeffachiisu. Waaqayyoo waaqeffattu moo miira keessaa waaqeffattu? Ilaamee dargaggoo akkas miti. Dhiisaa. Dhugaa hafuuraa waaqayyoo waaqeffatu malee miiraan miti. Maal yoo Kana kiristaanummaan jireenya. Ilaamee akka gootanii wangeela kana dubbisa. Irra utaaltanii lafa daawwiti qullaa uffisee sirbe duwwaa dubbisuun keessanii hin oolleeti. Dhiisaa akkas miti. Maati nama warra bakkeetti hidhatanii isatti himtu? Ansilumayyuu hin baninaa jedheera amma. Si banee keessuma. Simusi. Garaa waan dhugaa hafuuratti deebi'a. Ilaalinaa warra sirbaa maaf ilaatusi? Maaf isaanii wal dorgomtu? Maal faarfannaa sirbaa? Dhugaa hafuuraa waaqayyoo waaqeffadhaa. Kana gaala waldaa warra akkasii barbaachan ergitinu. Ituun bilbila koon irraa fanneessatan kan arginu. Tinitti kanneen irratti laa tajaajilu. Saba sirbisiisni irratti laa wantuuqa. Kana gaa kana nu barreessi laa akka gootaniif dhugaa hafuuratti deebi'a. Maal ijoollee dargaggoo biyyi dargaggoonni biyya fuchuu deema. Yoo biyya ijaarsa bushaa biyya amma kana booddee dargaggoota deemaa jira. Akka gootanii faarfannaa keessanii sirreeffadhaa. Ati immoo raajayyootee raajii kee sirreeffadhu achiis. Gaamina faarfadhatte mini? Dhiisi. Akka gootanii sirreeffadhaa. Akkas miti miiraan miti kan inni ta'u. Hafuuraan waan dubbatu. Isa dhaggeeffadhaa. Ani sila dhugumaan seeni gaafa simisatti quba qabdan. Edaa gaafa quba tokko namatti qaban inni kaan ofitti achaas galgal. Akka gootanii kadhannaatti jabaadha. Ani bilbila kun irraa fadhe malee yoo man kan arge. Maali manuma kana jira an sila hafuura jiran ta'e waan biraa jira.
Tole dhiifaman godhaa gara Hin deebina. Miila keessaan Kana waaqumatis hin deebisee dhugaa koo baasuuf akka isaan itti jiran arguudhaaf. Kanaafis hin deebise waaqayyo. faarfannaanis ta'e tajaajilli biraa miiraan utuu hin taane ka'iidhaan utuu hin taane dhugaan hafuuraan kan gaggeeffamudha. Hin dargaggooti dhiisa. Hin fiiginaa. Kiristaanummaan jireenyaa waan ta'eef jireenya kanatti jira. Nama laaltanii olii gadi hin fiiginaa. Kagootanii jabaadhaa waaqayyo isin haa eebbisu. Nagaatti tura. Argitanii kana dura yeroo isinitti na fudhachuu dadhabuu keessan mana kana keessatti na dhagaa macaafa qulqulluu dubbifadhaa yeroo macaafa qulqulluudhaaf laadhaa gaafa isiniin jedhu na dhageessan. Har'a isinii galeera. Amma isinii galeera. Sababii miira kootti toleef malee ittiin deebuu dhiifaman haa godhisin jedhee Galbatatti hin deebi'u. Sinimmoo ka'uu danda'u. Ni tokko.